Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota chaanalii Baarkaliif isin akkam nagaa fayyaa qabdanii? Akkuma beekamu harkaa jirtan kun qabrii gootichaa Elamoo Qilxuuti. Dhaynee isin daawwachiifnaan waliin tura. Hanga dhuma sagantaa kanaatti ilaalaa isiniin jenna. Akkasumas warri subscribe godhan chaanalii keenya subscribe godhaa, like share nuuf godhaa. Galatoomaa. Xirroo jirra boorra. Daawwachaa jirra kunoo qabrii Elamoo Qilxuu. Haala kana waan nama boonsuun ijaaramaa jirti jechuudha. Qabriin isaa tana. Agak nggak pakai corona biar aku gini sama ini. Wallahi. Wallahi bilang nama dah hana biok. Hakana redamnya curah. Asii jechuudha. Abbaa keenya guddaa qabrii Elamoo Qilxuu haala kanaan daawwachaa jirra kunoo qabriin isaatis tana. Tana kunoo tana jechuudha qabriin isaatis. Haala akkanaa kanaan ijaaramee fi haala boonsaa ta'e kanaan waan namatti tolu kunoo. Egaa seenaa Rirminyaatu ji'a caaluunu. Egaa seenaa Rirminyaatu seenuma sanis yaadachiisuu fi daawwadhaame. Hanga dhuma sagantaa kanaatti isin hundi warri viidiyoo kana ilaaltan like godhaa, share godhaa isiniin jenna. Daawwadhaa. Oh maashaallah. Hedduu tola wallahi billah. Lama jadi sana sana. Pintabatin ka dito. Adero mana kan harka kadani. Harka kan mau berapa kadani? Lafatti. Lafat daaniiti eegana jaa ol qabanii. Waay dandeeyti.